Taaddee kana duri baay'een ittaara. Maaliif laata? Yeroo rifeensi koo dudduubatti fiigu kalsaammoo fuulduratti fiiga. Laftiitti Oromiyaa Jawaar Maleen taatu nuun jedhan Armiyooliin Harargee. Dhaloota qubee. Nangalota. Olele gantufa nangalota. Garaafichi turii nangalota. Suuraan Jawaar Mohaammed kunillee Facebook keenyaan hojjechisee ture torban kana keessa. Shamaa ijoollee qashtii akkam nageenya keessan badhaadha. Viidiyoota kanaaf kanneen kana fakkaatan hedduutti bohaartan ittiin bashannantan shaashan baattiin jettu jedhee yaadesni qabadhee dhiyaadheen jira. Horii chaanalii kanaaf haarawaa taatan gaa like, share, subscribe gochuu akka hin irraanfanne viidiyoo kana takka gochaa laayikii 300 barbaannara. Laayikiin tokko isiniif waa miti anaaf garuu Oromoota mara bukkee kan goona gargaara. Viidiyoo keenya isa jalqabaatiin gaa dhaloota qubee ilaalla. Ayaallume. Oh, Mia, Makfera, Zia, right? Zikra and Aisha. Aisha. They're going to sing. What song do you want to sing? Hajalu. Hajalu? Yeah. Malanjara? Yeah. Okay. You guys ready? All right. Nangalota. Olele gantufa nangalota. Garaafichi turii nangalota. Garaafi fineense hangalota. Olele gantufa nangalota. Garaafichi turii nangalota. Garaafi fineense. Disani. Karasana. Garadi. Gamale ubasi hadavane urabe ombone Soreti. asasore. Oh my God. Soreti. Mata sore. Irfani rabusa kaboy. Ayee viidiyoo sattaan nutti mogaa yuutti naase gara TikTok gubbaarratti mucatti beektan afaan Oromootiin maal jechaa jira? Gaame qatti futani erumtani isin. Ishiin ko eenyuun talle. Eeko isini. Waggaame qatti erumtani. Waggaa afur. Kudafuri. Ani bade maal na oyyan. Taabadhe afeewu. Kudha torba tanda itu. Kudha torba nan dura jira. Ijoolleen Oromoos gaa TikTok gubbaarratti feemasuutii baay'ee ni jiru. Maaliif akka warra kana wajjin dhaqanii hin dalagannee naaf hin galu. Ni barbaachisa beektu qabsoon karaa miidiyaalee baay'ee cimaadha. Abbaa Korbeessa maali kun? Korbeessa halaalteen gartu maal jettaan? Tichiin ja'aani meeqaan je tokko samaal ja'a meeja maal baasaan je gaafa baasa sakkam dhoota Korbeessi gaa ni hobobsa gurguruuf hin deemtu abbaa dhiiraa akkanan jetture abbaa Korbeessaa jennaan hin bar haya dhiifamaat gatii dubbadhume shan kafali 500 moo sanuu rakkataa taacha sadii fudh hin ta'u afuroo magaala shammalee moo eesii taatu shan kafaliin siin je sani achittis magaalaa bar Korbeessaa mitooyin siin je'anis duuba 500tti wadala harreen bitadhu mirga keeti maal jette ni dandeessaan jedha mana harrasitti mi'aawusii beeka. Jimaan qamaata eenyuun qama baatitti guyyaa meeqani qamaata guyyaa hundaniin qama guyyatti birrii meeqan bitatta guyyatti birrii 200 erga jimaa qamoo eegalte amata meeqa geesse amata 20 takka qameetiin jira maalleyni ati jimaan qamaate baatitti qarshii 6,000 amatatti 72,000 dhufa amata 20 ati qamaate waliigalee walii qabne qarshii miliyoona 1,440 ta'a. Maal abboo wanta akkanaa kun dhuguma jettanii yaaddu jimaadhaaf ammana baasee jira namichi kun waggaa 20 keessatti jechaadha. Silaa maallaqa jimaatti qamaatu kana hunda walii qabatte baaqnetti amma ayisuusii jechuudha dalagaa ta'an jette tana bittaa bar. Duuba ati jimaan qamaa taare hin qamoo mee ayisuusiin ati bitte walirraan kaanne kaayati kijiba waan ifi itti fayyadamne namaan cinqita. Ayee viidiyoo sattaanu kana hundi keessan ilaaltanii itti jedhee yaada. Eegi viidiyoo isa kana ilaalee booda taansanii immoo ijoolleen fakkeessanii hojjetantu jiru. Walitti taansanii isa ilaalla. Ayyoo Harargee. Ayo Abdurazak.
Ayo Abdu Jabbar. Taka bajan si kintala. Tanamanus kintala. Warra firashni sponji khasire family. Kagala boban gabbina khahirani luko khabatarikille. Ay manumo sagalee si fayyadamee haala ajaa'ibaatiin akkanaan dalagee jira. Ay ilaallume. Ayo ararge. Ayo Abdu Razzaq. Ayo Abdu Jabbar. Taka bajan si kintala. Tanamanus kintala. Warra firashni sponji khasire family. Kagala boban gabbina khahirani luko. Ayo ararge. Ayo Abdu Razzaq. Ayo Abdu Jabbar. Taka bajan si kintala. Tanamanus kintala. Warra firashni sponji khasire family. Kagala boban gabbina khahirani luko khabatarikille. Sigafadhu. Taphataa kubbaa miilaa tokko jira. Maqaan isaa Kiristaanoo Roonaaldoo jedhama. Sirba takka jira. Kochi hootaa akka sirbi takka. Biyya tamii sirbi. Xaaliyaan sirbi. Ingiliizii sirbi. Ingiliizii sirbi. Hin beekuun deebii dhabar. Eessaa walitti fide? Poorchugaalii Roonaaldoo fudhate. Kochi ta'ee Hindiidhaa fudhate. Ingilizii immoo geeshee deebisee. Hai sirba kana eessatti beektu? Naa deebisaami. Nangeera raarii koo kannaa keessaa boba'uu kiti fooftibsii malee shiroollaa kanan ta'u. Firfirii qofaa nyaadhee nu dhoondaa qotaare. Namni yoo foon hin nyaanne amma takkee gaare. Amma takkee gaare. Amma buzee gaare. Amma shimii gaa jedha. Wal hora warra keessanii teessumni guddaan shaakari. Dhiifa manaa godhaa uummata kookaa dhugeen dhufeeti. Kokaa ndeeffachiiseen. Viidiyoon taansini yaallu mugaa footoon bulloo miidiyaa gubbaa irratti gaa Facebook gubbaa irratti Facebook keenya nu jisiisee ture. Stoorii mucaa takkaa ilaalame. Qaanqee show iccitii guddaa baasee ni jira. Taaddee baay'ee man jibba jechaa jira. Maaliif jibba laata? Waliin haa ilaallume. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya kan bara 2022 marsaa tokkoffaan abbaan carraa abbaan darabee Taaddalaa Gammachuu. Taaddee Gammachuuti artisti Taaddalee Gammachuu. Taaddee kana duri baay'een ittaara. Baay'een ittaaran ture. Na aarsa gaafan piikchara isaa argu viidiyoo isaa gaafan argu baay'een ittaara. Yeroo rifeensi koo dudduubatti fiigu kan isaa immoo fuulduratti fiiga. Kan isaa utuma asiin dhufu ija bira qaata ga'e. Kan koo immoo dudduubaan deeme borsaa na seenuu addeema. Yeroo biyya dhaqu surraa waliin ka'uun jaalladha. Na aarsa. Asirraan gadhubaa jira galsaa. Kan koo immoo dudduubatti deema. Amma erga rifeensa argadhee xiqqoosee gara wal qixxaachutti dhufaa jirre manguddummaa yoo isin argachuun barbaada. Bulloon hiikamuu kan dhagaan harmooliin Harargee akkamiin gammachuu isaanii ibsatan wanta jedhu waliin ilaallamamu. Lafti Oromiyaa Jawaar mareen taatu. Lafti Oromiyaa Jawaar mareen taatu nuun jedhan harmooliin Harargee. Abba jennee kana afaanuma keenyaan katabne.